tarii suura mucaa kanaa miidiyaa hawaasaa irratti irra deddeebitanii argitaniittu ta'uu ni danda'a. Wal baraa dargaggeessa umurii 23 Zaanzimaanaa Eelii jedhama. Seenaa ajaa'ibsiisaa dinqisiisaa seenaa afaan nama qabachiisudha. Amantanis amanuu baattanis Zaanzimaanaa Eeliin namoota naannootiin kan hin jaallatamne, kan tuffatamuu fi akka jaldeessaatti dargaggeessa lakkaa'amu, dadhabbii haadhaa cimaa fi hamma jaalala daangaa hin qabne. Kun hundi seenaa Zaanzimaanaa keessatti kan mul'atudha. Kanarra darbees dookumentariin isaaf hojjetame erga addunyaaf raabsamee booddee wanta amanuuf nama rakkisu ture dargaggeessaa kana irratti wanti mul'ate. Sagantaa har'aan dookumentarii kana eenyu akka isaaf qopheesse, seenaa ajaa'ibsiisaa mucaa kanaa maal akka ta'ee fi dookumentarii isaa erga addunyaa irratti gadhiifame wanta amanuun nama rakkisu gara isaa dhufe bal'isee isiniif nan qooda. Yoona waliin turtan sagantaa ajaa'ibsiisaa kana ni dhageessu. Kana irra darbee chaanaalii Keenboon Miidiyaatti sabskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa tuquun torbeetti sagantaa ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisaa ta'e argachuuf ni dandeessu. Gara sagantaa har'aatti hin darba na waliin haa daawwannuun affeerraa gooti. Aardii kana aardii nuti keessa jiraannu Afriikaa biyya Ugaandaa gara kibbaatti dargaggeessi ollaa isaa biratti akka jaldeessaa fi goorillaatti ilaalamu jiraachuu isaa miidiyaan Afrimaaks dookumentarii hojjete. Seenaa kana laalaa jechuun addunyaaf qoode. Dargaggeessa kana yeroo jalqabaatiif addunyaaf kan beeksisan hojjettoonni dookumentarii kun yeroo jalqabaaf dargaggeessi kun fiigee jalaa miliquun akka isaan rakkisee fi harmee isaa amansiistee waraabbiif hanga qopheessituutti sa'aatii 2 hanga sa'aatii 3 itti fudhatu dookumentarii kanarratti ibsaniiru. Mucaan bosonaa sun dhufe jaldeessaa kanneen kun maqaa namoota naannoo isaatiin kan ba'eef yookaan itti waamamaa yoo ta'u, uumama rabbii kana akka fakkiitti ilaalu hanga ga'anitti hordofanii duuba fiigu ture. Inni garuu dhala namaa kana waan sodaatuuf fiigicha saffisaa fiiguun bosona lixee ija isaanii jalaa dhokata. Harmeen Zaanzimaanaa Eelii osoo inni hin dhalatiin dura walitti aansee daa'ima 5 argattee yookaan deesse akka jalaa du'an miidiyaadhaaf ibsitee turte. Achumaan abbaan manaa ishee waliin ta'uun waaqa isaanii fuulduratti jilbeeffatanii daa'ima dhalatee guddachuu danda'u akka isaaniif kennu mucaan dhalatu waan barbaadeyyuu yoo ta'e akka fudhatan kadhachuu isaanii ni dubbatti. Akkuma kadhatanittis bara 1999tti ture mucaa dhiiraa adda ta'e kana argatte. Bu'aa kadhannaa isaanii argatanii baay'ee osoo hin turin lubbuun abbaa isaa darbuutii danda'e. Egaa kana booda dirqamni daa'ima kana guddisu harmee rakkattuu kana irratti kufuu danda'e. Mucaa kana bu'aa kadhannaa ishee kallattiin waaqarraa kan akka ergametti kan amantu harmeen kun mucaa ishee kana wanna hundumaarra caalchiftee akka jaallattu miidiyaaleef ibsa kenniteen dubbatteetti. Mucaan ishee fiigicha saffisa guddaa waan qabuuf isa eeguuf jecha duuba isaa fiigdi. Yeroo tokko fiigichaan namni waan isa bira hin geenyeef harmeen isaa funyoo footee geengoo gochuun yeroo inni fiiguuf jedhee akka ittiin qabduufi gara ofii isheetti deebistuuf ni dirqamti. Afaan isaa jecha baasuu baatus yeroo sagalee dhaga'u deebii inni qaamaan agarsiisu irraan kan ka'e gurri isaa seeraan akka dhaggeeffatu ni dubbata. Yeroo dhalatu hangi isaa xiqqoo ture. Mataan isaa keessaayyuu baay'ee xiqqoo ture. Mataan isaa baay'ee xiqqaachuu irraa kan ka'e akka daa'ima isa duraa dhalataniif nu jalaa du'a jedhanii innis akkas akka hin taane anii fi abbaan isaa baay'ee sodaanna turre. Garuu
mucaan koo guddachaa hanguma adeeme mataan isaas guddachaa kunoo har'a ga'eera Waaqayyo haa galatoomu jetteetti. Haati isaa gaaffii fi deebii dookumentarii gaafatan yeroo deebistuufi nuti mucaa keenya hir'ina isaa hunda waliin ameen jenneeti kan ofitti fudhanne. Sababni isaas kanaan dura daa'ima 5 dhabnee waan tureef Waaqayyo nagaan nuu eege nu haa guddatu malee qaama hir'uus ta'e daa'ima kamiyyuu nuu kenninaan rakkoo hin qabu jennee jilbeeffannee Waaqayyoon gaafanneerra. Egaa kadhatni nuu raawwate kun Waaqayyo biraa malee eenyu biraa nuuf ta'a jechuun haati isaa gaaffii gaazexeessitootaaf deebisteetti. Mucaan kun jireenya salphaa ta'e kan jiraatu yoo ta'u garuu sammuu barumsa baratu yookaan ofitti fudhatu akka hin qabne doktoroonni yaalii godhaniin akka mirkaneessanis ibsaniiru. Namoonni ollaa ishee hundi mucaa ishee akka namaatti osoo hin taane akka jaldeessaatti yeroo lakkaa'anii garaa ishee keessatti aariin akka itti uumu kan dubbattu haati Zanzimaanaa Eelii mucaa ishee kan reebanii fi akka jaldeessaatti kan laalan xiqqoo akka hin taane ni dubbatti turte. Daa'immoota qofaas miti namoonni gurguddoo fi kanneen beekumsa qabu jedhamanillee osoo hin saalfatin mucaa ishee yeroo arrabsan laaluu irra caala wanti onnee ishee hin cabsine akka hin jirre osoo hin sobiin dabaltees osoo hin dhoksin miidiyaaf ibsiteetti. Haa ta'u garuu namoonni magaalaa hundi guutummaatti sanyii jaldeessaati jechuun itti amananii kan jaldeessa jedhaniin maalirratti hundooftaniiti jedhamanii gaaffii miidiyaaleef namoota ollaatiif dhiyeessaniin namoonni naannoo isaas yeroo deebisan yeroo hundaa yommuu inni marga sooratu waan agarruufi jechuun ni dubbatu turanii. Namoonni ollaas yeroo gaafataman akkuma horii yeroo marga dheedu arguun isaanii dhugumayyuu mucaan kun nama sirrii akka hin taane mirkaneeffanneerra jechuun dubbatu. Mucaan kun midhaan bilcheeffamee fi kennamu kamiyyuu hin barbaadu ture. Filannoon nyaataa isaa kanneen akka muuzii, kuduraa fi muduraa fi gara margaafaa caalchifata ture. Homaayyuu hojjechuu hin danda'u. Wanti inni hojjechuu danda'u tokkoo fi tokko yoo jiraate fiiguu qofadha. Duubaan fiigichaan kan hordoftu waa'illi fiigichaa isaa harmeen isaa torbeetti yoo xiqqaate kiiloomeetira 230 ol akka fiigan ni dubbatti. Yoomiyyuu waan kam keessattiyyuu dadhabbii kamiinuu harmeen obsanii dhaabbatan seenaa dinqisiisaa kana kan of keessatti qabate. Dookumentariin kun gara miidiyaatti yoo gadhiifamu Zanzimaanaa Eeliin namoota hunda biratti dubbii ijoo ta'uu danda'eera. Miidiyaaleen addunyaa hundi isaaniiyyuu fuuldura oduu isaaniitti mata duree godhatanii dookumentarii ajaa'ibsiisaa kun erga gadhiifamee booddee wanti ajaa'ibsiisaan tokko uumame. Namoota naannoo isaa jiraatan biratti akka bineensaatti lakkaa'ame kan tuffatamu Zanzimaanaa Eeliin miidiyaa hawaasaa hunda irratti dubbii ijoo ta'e waa'een mucaa kanaa fi keessattuu otoo abdii hin kutatin mucaa ishii akka kennaatti fudhattee waa'ee harmee isaaf namoonni baay'een gaddanii attamitti kanneen jedhan fiixee addunyaarraa hanga guutummaatti itti yaa'anii jaalala akkasii argattee kan hin beekne harmeen kun jaalalli akkasii lafarra jiraayii hanga jettuuttii fi dubbiin kun dhuguma moo addunyaan abjuu keessa jira hanga jettuutti akka ishee dinqisiise osoo hin dhoksin dubbatteetti. Gadhiifamuu dookumentarii kanatti fufee qarshiin kanatti walitti qabamuu fi akkaawuntiin goofandimii maqaa isaaniitiin banamee fi namoonni addunyaa irra jiran haala yookaan wanta kana baay'ee gaddanii fi
jireenya fooyyaan ni malaaf kan jedhan harka gargaarsa isaanii diriirsanii doolaarri miliyoona hedduus gara mana isaaniitti dhangala'ee kanaanis sammuun barumsa hin qabu jedhamee mirkaneeffame doktorotaan barumsaa akka hin baranne kan dhorkame Zanzimaanaa Eeliin namoota akka isaa miidhaa qaamaa qaban kan itti baratan Ubumulee Community Centerii keessatti galmaa'e. Zanzimaanaan yeroo jalqabaaf yommuu kilaasii keessatti dabalamu walitti yaa'anii ijoolleen muuziqaa taphatan yeroo argu ofii isaa uffata keessatti of dhoksuuf kan yaale yoo ta'u suuta garuu isaan waliin wal baraa iddoo sanas jaalachuu jalqabeera. Miidhama sana keessatti jilbii ishee kan hin dadhabne waa'ee mucaa ishee abdii kan hin kutanne ati Zanzimaanaa Eelii dhumarratti akkasitti isheedhaa darbe yeroo argitu durayyuu galateeffataa kan turte har'as gadi jettee gammachuu guddaadhaan galateeffatte. Ati kun dhumarratti dadhabbiin ishee dhaabbateera. Amma akka duratti mucaa ishee duuba fiiguun irraa hin eegamu. Inni guyyaa guutuu yeroo hiriyoota isaa waliin taphatu isheen hojii mataa ishee hojjechaa oolti. Cimina ishee kanaan namoonni dinqisiifaman mana jireenyaa ishee bareechanii hojjetanii fi kan galateeffateef itti dabalama akkuma jedhame ibsituun kana caalu eessaa argamare. Zanzimaanaa Eeliin yaala fooyyaa akka argatuufi sababbii dhukkuba isaa maal akka ta'e beekuufis qorannoo baay'ee keessa darbe bu'aan qorannoo kanneen akka agarsiisutti Zanzimaanaa Eeliin akka odeeffamuun sanyii jaldeessaa osoo hin taane dhukkuba maayikirooseephilii jedhamuun akka qabame irra ga'ameera. Dhukkubni kunis daa'imni osoo hin dhalatiin dura yookaan erga dhalatee booddee guddina sammuu keessaa fi alaa akka dhaabbatu yoo ta'u hangumaa guddataniin dhaabbatee hafa. Hamma Zanzimaanaan uffata qulqulluu kan uffatu yoo ta'u siree qulqulluu irras ni rafa. Kophees uffachuu bareera. Miidiyaa irratti daawwattoota baay'ee waan argateefis namoonni isa waliin taphachuu fi waliin haasa'uuf isa irraa hin fagaatanii itti siiqu malee. Dura sodaa namarraa kan ka'e bosona keessaa kan dhokatu amma garuu nama keessa deema. Namoonnis isa waliin suuraa ka'uu ni barbaadu. Jalqabarraa kaasee amantii fi abdii ishee eeggataa kan turte harmeen isaa yeroon kun yeroo gammachuu ishee waan ta'eef mucaa ishee haammattee gammachuudhaan gara fuulduraatti deemti. Sheenaan akkasii jira jechuuf sagantaa kana isiniif qopheessine na waliin waan turtaniif hedduu galatoomaa. Amma viidiyoo kan biraatiin wal agarrutti hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa.